Ashama akka mooltan sagantaan BBC Afaan Oromoo kamisa galgalaa eegale. Ajjeechaa gimbiin saamicha kan raawwatan jedhaman to'atamuu mootummaan hime hammi namoota ajjeefamanis ifa taasifame. I have a figure right now that has been shared by the regional government. Lakkoofsa namoota ajjeefamanii mootummaa naannichaa irraa argame nan qaba. Kan adda baafame 338 dha. Qamadii bonaa qonnaan bultoota Oromiyaa abdachiise. Warreen gaddaa dimisni jalqabee ture shaggaa ture kan isaanii kan bonaatu jira. Per hektaar 300 warra argatan jiru. Ani garuu meeqarran jira ganaa 30-40 taasisaatu jira jechuudha. Mormii Sudaanitti ba'ameen namoonni ajjeefamuun ibsame. Ispoorteessaa dhalataa Itoophiyaa shaampiyoonaa Awurooppaa ta'ee fi kaanis qabna ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Mootummaan Itoophiyaa lakkoofsi namoota ajjeechaa gimbiin lubbuu dhabanii 338 ta'uu beeksise. Dubbiimtuun waajjira ministeera muummee Abiy Ahmad Billaaneesiyyuum ibsaarra kennaniin qorannoo walabaa akka taasifamu waamicha dhiyaate mootummaan akka hin fudhanne beeksisaniiru. Sababa yoo ibsanis biyyattiin jaarmiyaa ga'umsa badii qoratu akka qabdu akeekan. Adde Billaaneen lakkoofsa namoota midhaman hin dubbanne. Ajjeechaa kanaan hidhattooti waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhu himatamanii isaan garuu ni waakkatu. Jiraattonni BBC'n kan irra dubbise dhiibbaan kan lakkaa'amanii fi baay'inaan dhalattoota Amaaraa kan ta'an ajjeefamuu himanii turan. I have a figure right now that has been shared by the regional government. Lakkoofsa namoota ajjeefamanii mootummaa naannichaa irraa argame nan qaba. Ajjeechaan erga raawwatee booda lakkoofsi namoota ajjeefamanii garaagaraa ta'an qoodamaa ture. Gaafa kun ta'u maatiin namoota ajjeechaa kanaan miidhamanii akka jiran hubachuun barbaachisaadha. Ragaa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa guyyaa kaleessaa argameen lakkoofsi namoota haleellaa kanaan lubbuu dhabanii kan adda baafame 338 dha. Gama kaaniin dubbiimaan mootummaa federaalaa Dr. Laggasaa Tulluu ibsaarra kennaniin ajjeechaa booda kanneen hidhaman akka jiranis ibsaniiru. ግንቢ ወረዳ በቶሌ ቀበሌ በርካታ ንጹሃንን የጨፈጨፉ የሽብር ቡድኖች ላይም Garee aanaa gimbii ganda tolee keessa seenee lammiilee nagaa hedduu ajjeessa irratti raayyaan ittisa biyyaa, poolisiin federaalaa, poolisiin Oromiyaa fi milishaan opereeshinii qindaa'aa ta'e fudhateen miseensonni hidhattoota ajjeefamaniiru. Kan miliqan adamsamaa jiru. Yeroo hojjechaan raawwate qabeenyi garee shororkeessitootaa fi deeggartoota isaaniin saamame tumsa hawaasichaan deebi'aa jira. Kanneen saamicha irratti bobba'an hedduu to'atamaniiru. በርካታ ሰዎች በቁጥጥር ስር ውሏል. Itoophiyaan uummanni biyyattii qamadii nyaataaf waggaatti fayyadaman keessaa kan qottuun ala dhibbantaa 30 alaa galchiti. Waggoota muraasa dura eegalee garuu bona keessa qamadii qotuu eegalteetti. Kun waan kana dura hin baratamne. Akka mootummaan karoorsite taanaan biyyattiin kan alaa galchitu hambistee alattuu erguu yaaddeetti. Kanaaf immoo falli bona keessa qamadii jallisiin facaasuudha. Kunis milkaa'aa akka ta'e dhaabbileen ragaa baafii jiru. Biraanuu Gammachuun qonnaan bultoota dubbiseera. Lakki warreen gaddaa namni dimisni jalqabee ture yaa'u shaggaa ture kan isaanii isaanuma irratti ilaallee immoo nu jenna. Mee bu'aan isaa maal fakkaata? Yaa waluma keessa amma fakkeenyaaf shimbirroonis makaraa ture guddisuun isaatis makaraa ture xaa'oon guddii ture garuu yaa callaan isaa shaggaa. Tarii qamadii gannaa yeroo gannaa oomishamu caalaa bu'a qabeessa moo isaa gadi moo isa wajjin wal bira qabdee ilaalta nagam? Hin caala kan bonaatu jira. Naannawa keessatti garuu namni wal harkaa fuudhee babal'isaa jira barreen gaddaarra. Barreen gaddaarra barana baay'eedhaara harka 3 dachaa 3 caala. እኔ ውጤታማ ነው። አንደኛ ማዳበሪያ ብዙ አይፈልግም። ወጪ ብዙ የለም። ውሃ ብቻ በቃ tokkoffaa lamni keenya xaa'oo baay'een barbaadu baasiin qabnu bishaan qofa bishaan yoo xiqqaate guyyoota 10 keessa si'a takka obaasna ani fakkeenyaaf barana qamadii kuntaala 250 galcheera warra qonnaatu dhufee nurraa bite ogeeyyiin qonnaa sanyii filatamaa fi xaa'oo kennanii qamadii qotaa waan jedhaniif nama hedduutu nu biraa barana qamadii qote በብዛት ነው በተመረተው ዘንድሮኛ አካባቢ. Naannolee qamadiin bona keessatti oomishamu keessaa tokko Oromiyaadha. Obbo Geetuu Gammachuun biiroo qonnaa Oromiyaatti aangaa dhimma oomisha qamadii hordofanidha. Biraanuu Gammachuun akkamiin fedhii biyyattii osoo hin guutiin alatti erguu yaaddan jedhee gaafateera. Wantoota ijoo arfan irratti xiyyeeffatan ibsuun eegalu. Waliin nyaatatiin of danda'uudha. Lammaffaan oomishoota biyya alaatirraa galan kana biyya keessatti oomishuu danda'uudha. Isa kanaaf goon immoo sadaffaa irratti isaan biyya keessatti oomishnu kana gara biyya alaatitti darguu jenneet akkasumas immoo kun sadansaatu walitti qabatee carraa hojii uumuu jennee filaarii gurguddaa arfan tokko keenyatti hojii keenya kan hojjechaa jiru. Oomishti naannoo 1,11,000 tuqaa 9 kan ta'u argamee jira jechuudha. Itoophiyaan gargaarsaanis ta'ee karaa bittaadhaan kan isheen galchattu qamadiidha. Yeroo baay'ee
garuu amma akkanaan jettanitti bara dhufu irraa kaasnee alatti erginaa jettani. Kun garuu ammam dhugaadha jechuun fedhiin biyya keessoo amma guutamuu danda'a. Dubbii garuudhaanis ta'uu miti sireessii hojjetamuu turre jiraata. Lammaffaa koomitimentii barbaada. Sadaffaa poolisiiwwan tokko sirreessuu barbaada. Amma yeroo ammaatitti qamadiin naannoo keenyaa garaa kontirbaanditiin Keeniyaa keessatti kan gurguramaa jiru bahee Somaaliyaa keessatti baheeti kan gurguramaa jiru. Isuma gara adda addaatiin kontrol gochuun danda'ame taanan qamadii biyya alaatti erguun fagoo miti jechuudha. Lafti amma nuti bona keessa hojjechaa jirru kun lafa akkasumatti lafa taa'u jechuudha yeroo biraa. Lafa akkasumatti lafa taa'u kana immoo yoo misoomsine konsamshinii biyya keessaa osoo hin miidhin gara biyya alaatti baasuun akkaataa ittiin danda'amuun hojii hojjetamaa jiru jechuudha. Amma productivitiin biyyoota tokko qamadii fudhannee oolan per hektaar 300 warra argatan jiru. Ani garuu meeqarran jira ganaa 30-40 taasisaa jira jechuudha. So potentiaala qabnu beeknee sirriitti qabannee inputii achitti nu barbaachisu qabaanne taanan diferensii guddaa fiduun hin danda'ama. Karoorri biyyattiin qabattee milkaa'aa kan dhufe ta'ullee sababa walitti bu'iinsaa fi hongeerraa kan ka'e fedhiin qamadii biyyattii keessatti yeroo kaan caalaa dabalaa jira. Kun immoo karoora biyyattiin alatti erguuf yaadde duubatti harkisu malaa jedhu xiinxaltoonni. Amma moduu gaggabaabaan sinitti mormii Sudaanitti taasifameen namoonni ajjeefamuu fi kaan hedduu madaa'uu doktoroonni himan guyyaarraa namoonni daandiitti ba'uun waraanni biyyattii siyaasa keessa akka ba'u yeroo gaafatanitti ture humnoota nageenyaa waliin kan walitti bu'an uummatni mormii akka hin baane danquuf riqichi magaala keessaa cufamee ture intarneetiinis cufaadha. Dubartoota saalqunnamtiif daddabarsuun fulbaana darbee yakkamaa ta'e kan argame wallisaan beekamaa Ameerikaa Arkeelii hidhaan waggaa 30tti murame. Wallisaan ganna 55 dubartootaa fi daa'imman irratti miidhaa saalqunnamtii raawwatuunis yakkamaa ta'eera. Yuukeen deeggarsa meeshaa waraanaa dabalataa paawundii biiliyoona 1 ta'u Yuukireeniif kennuuf deeggarsa amma kennuuf jirtu dabalatee hanga ammaatti deeggarsa meeshaa waraanaa paawundii biiliyoona 2.3 Yuukireeniif kenniteetti. Oduttanuttan darbaa tibbana dorgommii buunyaa yookiin boksing akka Awurooppaatti Armeeniyaatti qophaa'e irratti ga'umsa ajaa'ibsiisaa agarsiisuun shaampiyoonaatii kan injifate dargaggoo ganna 22 Gabriel Doosan jedhamudha. Gabriel hiddii dhaloota isaa Itoophiyaa uummata Oromoo irraa yoo ta'u lammummaan isaa Ayirlaandidha. Garee biyyaalessaa Ayirlaand bakka bu'uun dorgome. Akkamiin gosa ispoortii buunyaa filate? I started with kickboxing when I was maybe 7 years old. And then I started boxing maybe at 9. Kanan jalqabe gosa ispoortii kickboxing jedhamuun naannoo umurii ganna 7ttidha. Sana booda umurii ganna 9tti gara buunyaatti gale. Umurii ganna 16tti ture. Kanan yeroo jalqabaaf dorgommii biyyaalessaa buunyaa Ayirlaand injifadhe. Sana booda immoo gartuu biyyaalessaa keessan seene. Magaalaa koo Gaalawee keessattii fi gartuu biyyaalessaa waliin immoo magaalaa guddittii Dublin keessatti nan leenji'a. Dublin keessatti torbaniin facaasaa hanga jimaatatti guyyaatti si'a 2 nan leenji'a. Dorgommii buunyaa Awurooppaa kana injifadhee shaampiyoonii Awurooppaa ta'uu koo amanuuf yeroo natti fudhateera. Kun dorgommii buunyaa Awurooppaa isa guddaadha. Morkattoota Ispeen, Bulgaariyaa, Noorweey fi Xaaliyaan ergan injifadheen booda. Dorgommii isa dhumaan immoo morkataa lammii Ingilaand injifadheen shaampiyoonaa ta'e. Harmeen koo waan hundaan na gargaarti. Ana harmee koo fi bulaa koo qofa waan taaneef harmeen koo wanta na barbaachisu hundaan na gargaarti. Hamilee guddaa sanaaf kenniti. Obbolaan koos akkasuma hamilee naaf kennu. Gara fuulduraatti hawwiin koo shaampiyoonaa Olompikii ta'uudha. Sanaafis immoo qophaa'an jira. Gurraacha ta'uu kootti lammii Ayirlaand ta'uu kootti nan gammada. Itoophiyaan ammoo madda koodha. Kana dura carraa deemee saba koo daawwachuu argadhee ture naaf hin milkaa'ina fiira. Ammayyuu otoon deemee daawwadhee nan jaalladha. Harmeen dargaggoo kanaa aadde Misraaq Tasfaayee injifannoo Gabriel utuun uummata koo waliin qooddadhee natti tola ture jechuun aadde Misraaq ofii cimtuu taatee ijoollee ishee fakkeenya ta'uun milkaa'ina isaanii keessatti gahee guddaa akka qabu dubbatti. Baay'ee natti tolee baay'ee kana ibsuullee hin danda'u dhugaama dubbachuuf. Nuti Oromoon miliyoona 60dha. Garuu qophaa koo achi dhaabbadhee gammachuu kana kan hin jiramneef dhaabbadhee simmachuun koo boo'ichas jira gammachuudhuma boo'ichaa jira isuma dhugaa dubbachuudhaaf ituu biyya lammiin koo jirutu teera ta'eeti nama baay'eetu jira jedhee yaadan ture. Gaabini waggaa 5 jalqabee hamma
waggaa 16tti waan baay'ee godhee fiigichattis dorgomeera. Bishaan daakaantiinis kubbaas baay'ee gaarii taphata. Taekwondo kickboxingis hojjeteera. Garuu gaafa 16 ta'u ispoortii warra kaan hundumaa dhiisee boksite concentrate godhee jechuudha. Waati ofii keetiin laafaa taatee ijoollee keetiin jabaadhu jechuu hin dandeessu. Ofii teessee immoo ijoolleedhaan baradhaa yookiin hojjedhaa jechuu hin dandeessu because ofii keetiin hojjettee ijoollee keetti argisiisuu qabda. Waaqayyoof isaa galatu ijoollee bareedduu waaqayyo naa kennee amalli isaanii baay'ee bareedaadha. Dhanna isaanii caalaayyuu goolii fi determinationii kan koo ilaalanii isaaniinis waan hin danda'u hundumaadhaan gargaaree asiin hin ga'e waaqayyoof haa galatu. Dhumarra geenyeerraa badhaasa Hacaaluu Hundeessaan jalqabaa kaleessa Finfinneetti gaggeeffameera. Qophii kanarratti gosoota badhaasaa 10 qophaa'an keessaa 3 kan injifate wallee bal'inaan bulloo jedhamuun beekamu kan weellise aartist Yoosan Geetaahunidha. Yoosan badhaasi kun maqaa Hacaaluu jiraachisuu keessatti gahee guddaa qaba jechuun BBCtti hime. Dhaabbanni Hacaaluu Hundeessaa irraa badhaasa kana argachuu kootti guddaan gammade. Dhaabbata faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa keessaa dhaabbanni badhaasa artiistootaa kennu kun maqaa Hacaaluu jiraachisuu keessatti gahee guddaa waan qabuuf kun adda isa godha. Kaayyoo Hacaaluu qabadhee fufsiisuu egaa gaafan isa dhabeeti waadaan ofii galeedha. Ammallee daandii sanarra jira. Badhaasa weellistuu haaraa cimtuun kan injifatte Kookee Tasaffaa reeffu sirba haaraa baaste. Imaanaa maqaa Hacaaluutiin natti kenname galmaan ga'uuf kaayyeeffadheeraa jechuun dubbatti. Badhaasa kana argachuu koof gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Ani ganaa hin jalqabne ganaa nama lafaa dhufa takka jedhee naman jalqabaa jiru. Akkasumas immoo warra akka kootii lafaa dhufaa jiru kana akka jabaannee kan nu godhe awwaardii kana. Imaanaan karaa Hacaaluutiin nutti kenname kun imaana guddaadha. Kanaaf imaana kana jilbeebbiidhaan illee deemee gara fuulduraatti akkan galmaan ga'u kaayyoo kooti kun akkasuma abdii kootis. Turtii kana dura aartist Hacaaluu Hundeessaa BBC waliin taasiseen Daawitee Mokonnin fakkeenya akka godhatu himeera. Kanas waggoota muraasa dura gara Ameerikaa yeroo imaletti itti himuu Daawiteen ni dubbata. Dhiyoo Ameerikaa irraa kan dubbisne Daawiteen waa'ee Hacaaluu maal jettaa jenneen. Akka aartistii Oromoo tokkotti Hacaaluun waan baay'ee uummata isaatiif godhe. Yeroo qabsoo Oromoo finiinuu sana keessatti namni yeroo jalqabaaf gadi bahee onnee guutuudhaaf miidhaa Oromoo, quuqqaa Oromoo, gammachuu gadda Oromoo diina dura dhaabbatee sodaa tokko malee namni Oromoodhaaf jecha gumaache Hacaaluudha. Hacaaluudhaa booda nama tokko illee argine. Maaliif artistiin Oromoo baay'eetu jira mallee warri baay'ee garuu Hacaaluun gadadoo rakkoo sabasaa qarriffaa diinaa isaa jala taa'ee yeroo jalqabaatiif namni akkasitti miidiyaa irratti rakkoo uummata Oromoodhaan namni dabarse Hacaaluudha. Kun immoo qaawwaa guddaa uume. Maaliif namni akkasaa onnee finiinaa qabu Oromoo keessatti baay'ee barbaachisaadha sila. Garuu immoo boriif taanes wanti dhufu hin beeknu ijoolleen keenyas akkasuma ta'uu danda'u. Hacaaluun garuu wanti inni godhe sun waan ajaa'ibaati. Qaawwaan akkasii faatanuu keessatti uumame. Nama gadi bahee rakkoo Oromoo sodaa tokko malee gadi bahee haasa'uu danda'u. Nama akkasaa kun barbaachisaadha al tokko hidheetanii yaada. Kana dura Hacaaluun siin akka fakkeenya godhate dubbatee ture. Waliin hojjechuudhaaf wanni yaaddan wanni haasoftan ture. Aartii Oromoo kana keessatti anaaf inni waan baay'ee hojiin haasofne. Fakkeenyaaf iyyuu waan naan jedhe inni farda gurraacha yoo haalli sii mijatee hojjechuu hin dandeessu ta'e hojjedhu naan jedhe. Yoo moon hojjetu ta'e ani yoon biyyatti deebi'ee sirba kana yoon bareechee hojjetin hayyamtaa naan jennaan dhibbatti siif hin kennan jedhe. Garuu akkanan wallisee ol bareechitee akka ofii kan keellee wallisuu dandeessu ol bareechitee yoo hojjettee qofaan jedheen kaatu hojjechuu dandeessu jenna. Isa doowwan irratti dhiisi an akka gaariitiin bareechee hojjedhanaan jedhee sirba sana baay'ee jaallata. Sana dirraa darbee immoo sirboota tokkos barreessee naa kennee ture yeroo sanatti walaloon saafa waan akkasii kana dhumne siif hin fixanaan jedhee ture. Kana dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo kamisa galgalaa xumuramee odeeffannoo dabalataaf gara weebsaayitii keenya bbcafaanoroomoo.com imaluu dandeessu.